Harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media. Kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Mediaati. Oduu waliin anseenaa sabaati dura dursoon hangafoota oduu. Facebook filannoo Itoophiyaa wal qabatee qophii taasisuu himeera. Boordiin filannoo Itoophiyaa beekamtii koon ala galmeen filattoota gaggeeffame jechuun beeksise. Itoophiyaan atileetota Olompikii Tokiyoo irratti hirmaatan ifa gooteerti. Amma oduu bal'inaan. Facebook filannoo Itoophiyaa wal qabatee qophii taasisuu himeera. Dhaabbanni Facebook filannoo Itoophiyaa torbaanonni booda gaggeeffamuu wal qabatee haala itti to'annoo qabiyyee taasisuu irratti qophii taasisuu beeksise. Dhaabbatichi ibsa hojiiwwan filannoo Itoophiyaa ilaalchisuun raawwata irratti kenneen fuulichi haalaan hojiirra akka oolfamuu fi akka waltajjii haasawaan jibbiinsaa hin taaneef qophiiwwan hunda hammataa taasisuu fuula isaa irratti ibseera. Qophichis Itoophiyaatti jimaata irraa kaasee hanga guyyoota filannoo fi isaan booda illeen hojiirra kan oolfaman tarreewwan haaraa kan qabate jedheera. Qophiin kunis keessattuu haasawwan jibbiinsaa qabiyyeewwan hokkora kakaasanii fi sochiilee duula siyaasaa dhoksaan irratti taasifaman irratti xiyyeeffata jedhame. Kana malees Facebook tamsa'ina odeeffannoo sobaa ittisuuf hubannoo dijitaalaa dabaluu fi haalawwan duulli siyaasaa karaa ifaatiin akka ta'u garaagaraan mirkaneessuu akka hojjetu beeksise. Gama kanaan bu'aa gaarii galmeessuun dhaabbilee mirga namummaa hawaasa siivilii biyya keessaa fi bakka bu'oota Facebook naannichaa akkasumas ogeessota Facebook dhikkicha irratti beekumsi qaba waliin marii taasisuu ibseera. Dhaabbanni Facebook waa'ee biyyattii sirriitti hubachuuf jecha beektota Itoophiyaa keessa jiraatanii fi kanneen dhimmoota tamsaasa ragaa sobaa haasaa jibbii fi kanneen wal qabatan irratti hojjetan waliin waliigaltee taasisuu himeera. Jiddugala dhaabbaticha qophii filannootiin hundeessee keessaa tokko jiddugala filannoo Election Operation Center ni argama. Facebook yeroo jalqabaatiif jiddugala filannoo kan saaqee bara 2018 tibba filannoo biyya Biraazil fi Ameerikaatti gaggeeffamee ture. Yeroo sana qabee filannoowwan siyaasaa biyyoota garaagaraa gaggeeffaman dursuun jiddugala filannoo kana saaqaa jira. Jiddugala kunis ogeessota adda addaan kan hammatu yoo ta'u kanneen kan akka kennitoota akeekkachiisan dura saayinsii daataa beektota seeraa fi imaammata fa'i qabata. Kunis balaa karaa Facebookiin akka tasaa Itoophiyaa keessaa babal'achuu danda'a yookiin rakkina fayyadamaa tattamaa to'achuu dubbii kennuuf kan gargaaru jedhameera. Dhaabbatichi haasaa jibbiinsaa irratti to'annoo cimaa taasisuuf qophaa'uu beeksiseera. Haasawwan jibbaa hokkora kakaasuu danda'anii fi kanneen eenyummaa fi amantaa namootaa irratti xiyyeeffatan ilaalchisee atattamaan akka fuularraa buufaman taasifamu jedheera. Namoonni yoo haasaa jibbiinsaa arganitti attamiin gabaasuu akka danda'an barsiisuuf leenjiiwwan hedduu kennuu beeksiseera. Hubannoo kana cimsuuf miidiyaaleen adda addaatiin beeksisee hojjechuun alatti qaamoleen dhimmisaa ilaallatu waliin dhimmicha irratti leenjii kennuu yaadateera. Haasaa jibbiinsaa osoo namootaan gabaasa hin taasifamin dura teeknooloojii adda baasee hubatu yaalamaa jiraachuu dhaabbatichi dabaluun hime. Teeknooloojiin kunis qabiyyeewwan sirrii hin taane ofumaa adda baasuun kan danda'u yoo ta'u, afaan Oromoo fi afaan Amaaraa dabalatee afaanota addunyaa 40 waliin tajaajila kenna jira jedhame. Dhaabbatichi teeknooloojii kana deeggaruun adeemsa to'annoo caalaa cimsuuf namoota qabiyyee hoogganan 35,000 addunyaa guutuutti mindeessuu fi isaan keessaa kanneen afaan Oromoo, Amaaraa, Somaalee fi Tigriffa dubbatan akka argaman hima. Bitootessa bara 2020 bitootessa 2021 qofa haasawwan jibbiinsaa 87 Itoophiyaa keessaa akka haqe dhaabbanni kun beeksiseera. Isaan keessaa kanneen parsantii 89 ta'an adda kan baafaman deeggarsa teeknooloojiin jedhameera. Facebook filannoo wal qabatee ragaalee sobaa to'achuu fi qophii taasisuu hima. Keessattuu qabiyyeewwan filannoo dogongorsuu danda'an kanneen waamicha fincilaa fi namoota irratti miidhaa qaqqabsiisuu fi waamicha taasifaman atattamaan buufa jedheera. Qabiyyeewwan ulaagaa kana hin guunne garuu kan odeeffannoo sobaa qabaatanis mala pees cheek inda afaapaan jedhamanitti fayyadamuun ittisuuf akka hojjetu dubbata. Qabiyyeewwan kunneenis erga ragaa sobaa qabaachuu isaanii baramee booda akka namoota baay'ee bira hin geenyeef ni dhorkamu jedha. Kanaan alattis fayyadamtoota fakkiiwwan gara biraattiin fudhataman yookiin kan yeroo irra darbetti yoo fayyadaman mallattoo kana fayyadamtootatti akka beeksisu waadaa galeera. Fayyadamtoota waggaa tokko darban itti fayyadamanii fi qooda kun akka itti himamu dhaabbanni kun beeksiseera. Facebook mariiwwanii fi duulawwan siyaasaa fayya qabeessa kan jabeessu ta'uu ibsee haa ta'u malee beeksisaawwan duula siyaasaa Facebook, Instagram irratti gadhiifaman iftoomina akka qabaatan akka taasisu beeksiseera. Kanneen karaa Facebookitiin duula filannoo siyaasaa taasisan eenyummaa isaanii akka beeksisanii fi duulicha taasisaa jiraachuu isaanii ifatti akka ibsan adeemsiwwan dirqisiisaa akka jiran beeksise. Kana malees dhaabbanni Facebook Itoophiyaa wallaala miidiyaa dijitaalii balleessuu fi dhaabbileen michuusaa waliin ta'ee hojjechaa jiraachuu sochiileen hubannoo cimaa hojjetaa jiraachuu himeera.
Boordiin filannoo Itoophiyaa walgahii kamisa waxabajjii 3 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa taa'ee hordofee ibsa jimaata baaseen iddoowwan tokko tokkotti galmeen filattootaa beekamtii boordichaatiin alatti gaggeeffame jechuun ibseera. Akka ibsa boordichaatti galmeen filattootaa kun kan gaggeeffame buufataalee filannoo beekamtii boordichaan ala hundaa'an keessattidha. Buufataaleen filannoo kanneenis magaalaa Finfinnee keessatti 2, magaalaa Dirree Dhawaa keessatti 6, naannoo uummattoota kibbaa keessatti ammoo 71 yoo ta'an, walumaa galatti buufataaleen filannoo 79 beekamtii boordii filannoo malee hundaa'an filattoota galmeessaa turan jedhaniiru. Boordichi galmee filattootaan buufataalee kanneen keessatti gaggeeffaman seera qabeessa miti jechuun murteesseera. Boordichi buufataaleen filannoo kunneen eenyuun hundaa'an galmeen filattootaa seera qabeessa miti jedhame eenyuun akka gaggeeffame waan ibse hin qabu. Buufataaleen filannoo kanneen keessatti namoonni meeqa akka galmaa'anis hin himamne. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa boordicha waxabajjii 14 bara 2013 gaggeessuuf jedhu irratti eegaleen kanneen walumaa galatti filattoonni miiliyoona 37.4 galmaa'uu boordichi beeksiseera. Kun naannolee filannoo 14 naannoo Somaalee keessatti qorannoof jecha galmeen filattoota akka hin gaggeeffamne dhorkame hin dabalatu jechaan ibsi boordichi keessatti tuqe ni ibsa. Kanneen sagalee kennuuf galmaa'an keessaa miiliyoona 15.4 naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'u, miiliyoona 7.3 naannoo Amaaraa, miiliyoona 6.3 ammoo naannoo Kibbaa keessatti. Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni sagalee kennuuf galmaa'an miiliyoona 1.8 akka ta'an boordichi beeksiseera. Filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaan waxabajjii 14 gochuuf jirtu silaa bara darbe kan godhamu qabu ture. Sababa weerara kooroonaa vaayirasiin jecha baranatti dabarfame. Jalqaba caamsaa keessa godhamuuf kan ture yoo ta'u, sababa meeshaalee filannoo barbaachisa walqixxaatanii hin qophoofneef yeroo lammaffaaf waxabajjiitti dabarfame. Boordichi amma dura sababa rakkoo nageenya filannoo guutumaan biyyattii akka hin gaggeeffamne ibsee ture. Kana malees naannoo Somaalee dabalatee naannolee filannoo 54 keessatti waxabajjii 14 filannoon akka hin gaggeeffamne boordichi kamisa ifa godhe. Murteen kun kan darbeef waraqaa sagaleen ittiin kennamu irratti hanqinni waan argameef jedheera. Naannoleen filannoo kanneenii fi iddoowwan sababa rakkoo nageenyaa amma dura filannoo keessatti hin godhamu jedhamee dabalate. Rifarandamiin naannoo kibba lixaa Itoophiyaa hundeessuuf godhamu qaama tokko bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka godhamu walitti qabduun boordii filannoo Aadde Burtukaan Miidhagsaa beeksisan. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileetota dorgommii Olompikii Tookiyoo 2020 irratti Itoophiyaa bakka bu'anii dorgoman beeksiseera. Atileetonni fiigicha meetira 800 hanga 10,000 dorgomanii fi federeeshinichi beeksise kunneen dorgommii calallii biyya Neezerlaand magaalaa Hengilootti taasifameen qabxii fooyyee kan qaban akka ta'e himameera. Olompikiin Tookiyoo 2020 bara darbee sababa weerara kooroonaa vaayirasiin osoo hin gaggeeffamin hafee bara kana adoolessa 23 hanga hagayya 6 Jaappaan Tookiyootti adeemsifama. Atileetonni dorgommii idil addunyaa irratti sa'aa fooyyee galmeessisan kunneen shaampiyoonaa atileetiksii Itoophiyaa irratti qabxii fooyyee kan qaban akkasuma kanaan dura dorgommii olompikii filamanii sababa dhibee COVID-19 fi miidhaman dorgommii calallee irratti hirmaachuu hin dandeenye 70tu dorgommii Neezerlaand Hengiloo irratti hirmaate. Federeeshinichi atileetota biroo dhuunfaadhaan deemanii akka dorgoman heeyyamee akka ture ni yaadatama. Haaluma kanaan atileetonni dorgommii calallii Hengiloo irratti 1ffaa hanga 3ffaa xumura kallattii olompikii Tookiyoo irratti kan hirmaatan yommuu ta'u, 4ffaa ta'uun kan xumuran immoo eeggattoota akka ta'an federeeshinichi beeksiseera. Fiigicha meetira 10,000 dhiirota Salamoon Baraggaa, Yoomiif Qajeelchaa, Barrihuu Aragaa'uu fi Haagos Gabrahiwat kan filataman yommuu ta'u, dubartootaan immoo Lexana Sanbat Gidaay, Tsiggee Gabra Salaam, Tsahaay Gammachuu fi Yaalaam Zaarf Yahulaaw ta'uun filatamaniiru. Fiigicha meetira 5,000 dubartootaan Gudaa fi Tsaggaayee Ijjigaayyoo Taayyee, Sambaree Tafarii fi Faantuu Warquu eeggattuu ta'uun yommuu filaman, dhiirotaan immoo Geetinnat Waalaa, Nibrat Malaaka, Milkeessaa Mangashaa fi Addisuu Yihunee ta'uun filamaniiru. Federeeshinichi atileetota gosoota dorgommii meetira 1,500 meetira 800 dubartootaan akkasuma fiigicha sakaallaa meetira 3,000 kunneen Itoophiyaa bakka bu'an ifoomseera. Atileetonni fiigicha meetira 800 dhiirotaan dorgommii calallii Hengiloo irratti dorgoman ulaagaa olompikii barbaachisaa osoo hin guutin hafuu isaanii federeeshinichi beeksise. Damee kanarratti atileetonni kana booda dorgommiiwwan biroo irratti hirmaachuu minimam guutuu kan danda'an gara Tookiyoo akka deeman federeeshinichi himeera.
keessattuu komii atileetii Qananiisaa Baqqalaa wal qabatee dhimma ijoo ta'e kan ture atileetonni damee maaraatoonii biyya bakka bu'an adda bahuu isaanii federeeshiniin beeksiseera. Federeeshinichi caamsaa 1 bara 2021 dorgommii calallii maaraatoonii magaalaa Sabbataatti adeemsiseen gama biriiraatiin atileetota 4 qabxii fooyyee qaban 4 ibsee ture. Atileetonni dorgommii kanarratti tokkoffaa hanga afuraffaa ba'anis Shuuraa Qixxaataa, Leelisaa Deessisaa, Sisaay Lammaa fi Caaluu Dassoo turan. Haa ta'u malee federeeshinichi ibsa ji'a tokko dura kenneen atileetota gama maaraatoonii biyyattii bakka bu'an murteessuu aangoo dhumaa kan koree teeknikaa biyyaalessaa akka ta'e himuunsaa ni yaadatama. Sababa kanaafis atileetonni maaraatoonii olompikii Tookiyoo irratti hirmaatan hin ibsamne. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ibsa har'a miidiyaaleef kenneen maaraatooniin Shaambal Abbabaa Biqilaa 37ffaa waxabajjii 6 bara 2013 magaalaa Finfinnee Kooyyee Facceetti akka adeemsifamu beeksiseera. Dorgommii guyyaa dilbataa kana irratti atileetonni dubartoota 76, dhiironni 223 akkasumas atileetonni buleeyyiin 36 waliigalatti atileetonni 335 akka hirmaatan himameera. Maaraatoonii Abbabaa Biqilaa 37ffaa kanarratti atileetonni biyyaalee ollaa akka hirmaataniif biyyaalee 3f waamichi taasifamu himameera. Dorgommii atileetotaa carraa dorgommii kan uumuu fi akka of madaalan kan gargaarus jedhameera. Dorgommii maaraatoonii kan dubartootaa dilbata ganama sa'a 1 walakkaa irratti kan eegalu yommuu ta'u, kan dhiirolii immoo sa'a 1:45 irratti eegala. Atileetonni dorgommicha mo'atanis badhaasni addaa qophaa'u hoogganaa waajjira federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa obbo Biliyaam Maaqoyyaa himaniiru. Dorgommichi gama foddaa televiziyoonaan miidiyaa EBC irratti kallattiin kan tamsa'u ta'uu federeeshinichi beeksise. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media sagantaan oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabameera. Odeeffannoowwan Oromiyaa Global Media kanaaf waliin turtii gaarii.